Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagayaa fayyaadhaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya guyyaa har'aan tanaa Breaking News harkaa qabna. Akkuma beekamu kanaan dura lammiileen biyya keenyaa 42 biyyatti galuun ni beekama. Kanarraa ka'uudhaan ammallee lammiilee keenya torbaanitti 1000 galchine jechuudhaan nama 300 fi wayi galchuudhaan haala kanaan lafarraa harkisaa jiranii. Shakkii kanarraa ka'uudhaan qoonsiilaan Jiddaa akka cufamu beeksisanii jiranii. Kana kan dubbate ministeera Haajaa Ministeerri Haajaa qophii takkaan maleetti eembaasii Jiddaa yookaan qoonsiilaa Jiddaatiin cufii guyyaa 15 keessatti karaa biyyaa gali jechuun maal akka akeeku hin beeynu jechuudhaan jiraattonni yaada isaanii kennachaa jiranii. Akkanumaa waliin lammiileen keenya kan Jiddaan keessa jiraatan iddoowwan adda addaa irraa Jiddatti hidhamanii Makkaarraa achitti dhufanii hidhaman hundi isaanii mana hidhaa keessatti rakkachuun isaanii ni beekama. Kanarraa ka'uudhaan shakkiin namoonni tokko tokko kennaa jiran embaasii yookaan qoonsiilaan Jiddaa isa gaafa wayyaanee biyya kana keessa jiru waan ta'eef mootummaan Abiyyi Ahmad amantaa hagas mara irraan qabu jechuudhaan namoonni baay'een koomentii jalatti yaada isaanii kennachaa jiru. Asumarraa ka'uudhaan mootummaanis iccitiidhaan qoonsiilaa Jiddaa guyyaa 15 keessatti haajaa achi qaban hunda fixatanii akka gara biyyaatti deebi'aniif waamicha hatattamaa waraqaa itti ergeen beekamee jira. Iccitiin kunis kan jalaa ba'e guyyaa har'aa ta'uun beekamee jira. Kanumaa waliin obboleewwan keenya guyyaa har'aan tanaa oduu har'aanta idilee keenya keessatti guyyaa har'aan tanaa nama 370 wayi gara biyyaa galuudhaan beekamee jira. Kana keessaa daa'immanis nama 170 wayi jechuun mootummaan beeksiseeti jira. Akka odeeffannoo harkadheetti immoo namoonni galaa jiran kaleessarraa jalqabeeti amma yoo xiqqaate xayyaarri 3 biyya Saawudii irraa bahee gara biyya keenyaa balali'ee jira jechuun odeeffannoo dhaqqabee jira. Odeeffannoo hatattamaatiif odeeffannoo adda addaa argachuudhaaf peejii keenya yookaan yuutuubii keenya saabskiraayib godhuun hordofaa.